Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Ameen. Du'aan alatti jiraataa bara baraa, muudamuudhaan isa alatti mootii bara baraa kan ta'e Waaqayyoo, maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Haadha keenya, haadha nama hundaa, qulqulleettii qulqullootaa, dubaroo Maariyaam, lafa ishee jalqabaa bidiruu Noh guugee nageenyaa kan taate maqaan ishee dhaloota hunduma irrattiyyuu kan dhaga'amee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Laphee qulqulluu naaf uume, ልበ ንጹሐ ፍጠር ሊተ እግዚኦ። አቤቱ ንጹሕ ልቦና ፍጠርልኝ። jecha kana ana wajjin jedhame yaa Waaqayyoo jedha. Laphee qulqulluu naaf uume. Kabajamoo abbaa keenyaa luba badhaasaa Tolaa, itti gaafatamaa mana lubummaa olii galatti kutaa hayyuu yookaan liqaawwantu gubaa'ee, akkasumas luba abbaa keenyaa itti gaafatamaa mana kiristiyaana kanaa fi tiksee saba kana hundaa, akkasumas abboota koo barsiisota wangeelaa faarfattoota, waanuma hunda caalaa addunyaa boo'ichii fi imimmaan gidiraa fi dhiphuun gara jabinii fi hammeenya walajjechaa fi cinqiin itti baay'ate keessaa adda baatanii amma dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf kan walitti sassaabamtan hundumti keessan attam bultanii, nagaamoo attam bultanii. Galata eenyutu isin bulche? Eenyutu akka Waaqayyo jettan isin gargaare? Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Yaa Waaqayyoo, laphee qulqulluu naaf uumi. Jecha kana kan argannu faarsaa Daawit boqonnaa 50 yookaan versionii bara 1954 irratti 51 irratti jecha argannudha. Jecha kana kan dubbatee abbaa keenya Daawitidha. Eenyuun jedhe? Daawitidha. Daawit akkuma beektan abbaan isaa Isee yeroo dagatetti nama Waaqayyo yaadateedha. Daawit obboloowwan isaa 8 yeroo irraanfatanitti nama Waaqayyo kabajeedha. Daawit ganaa ijoollummaa isaatiin gammoojjii keessa yennaa turetti Waaqayyo nama isa leenjisaa turedha. Daawit tiksee hoolarraa, tiksee re'eerraa, tiksee loonirraa gara nama tiksuutti nama dhufedha. Eenyuun? Sagalee Waaqayyo wajjin jirtu? Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Gara kanatti nama dhufedha. Ulfinaaf, kabajaadhaaf, eebbaaf, malee abaarsaaf, malee tuffiidhaaf, malee jireenya gadi deebi'ummaatiif nama hin dhufnedha Daawit. Daawit Waaqayyo mootii Israa'el isa lammaffaa Saa'olitti aansee nama kaa'e. Kanaadha Daawit jechuun waanuma hunda caalaa nama Waaqayyo jaallateedha. Abboonni keenya bishaan burqaarraa dubbii jalqabarraa akkuma jedhan barumsa kootiif kan naa fayyadu gara duubatti deebi'ee Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 11 irraa kaasee seenaa jiru isiniifan hima. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Uummata Israa'elitti lolli hammaatee Filisxeemota wajjin cinqiirra yeroo turanitti taabonni Tsiyoon dirree waraanaa jirtutti kan akka Ooloon, kan akka Iyoo'aab dirree waraanaatti yeroo waraanarra turanitti Daawit garuu mana ture nuun jedha kitaabni qulqulluun. Eessa ture? Mana ture. Mana yennaa turetti uummanni isaa, loltoonni isaa maal gochaa jiru?
dirree waraanaatti waraanarra jiru. Maaliidhaaf? Israa'eliin tiksuudhaaf, Israa'eliin oolchuudhaaf, mooticha isaanii Daawitis tikfachuudhaaf. Maal turani? Lolu turan. Diinni tammaatee jira. Biyya isaanii dhaaluudhaaf, biyya isaanii fudhachuudhaaf, biyya isaanii irraa booji'uudhaaf itti tammaatee ture. Akkuma beektan warra Israa'el kana dhiphuun itti baay'ata, gidiraan itti baay'ata, qorumsi itti baay'ata. Maaliif ennaa ittan callisanii mamiti? Ummata Waaqayyo waan ta'aniif, ijoollee hangafa Waaqayyo jedhamu Israa'eloon. Kanaadhaaf Waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 14 yogguu dubbistan maal jedhaa? Ummata koo gadhiisisiin jedha Waaqayyo. Hin gadhiisu yoo jette garuu ijoollee kee hangafaan si jalaa ajjeesaa. Maaliif jennaan Israa'elaaf anaaf hangafa jedhe Waaqayyo. Israa'el anaaf maalidha? Ilma koo hangafaati. Kanaaf gidiraan itti baay'ata, dhiphuun itti baay'ata. Argaa ummanni kun Baabiloon keessatti waggaa 70 Gibsitti immoo iyyuu waggaa 430 gidiraa keessa turan, dhiphuu keessa turan. Ijoollee Waaqayyo harka isinirra hin qabanne, Waaqayyo yoo isin hin baasne eenyumtuu isin baasuu hin danda'u, eenyumtuu isin deeggaruu hin danda'u. Kanaaf ummanni kun lolarra jira. Daawit garuu iddoo ciisicha isaatii ka'ee gara siree isaatti yogguu ba'u dubartii tokko argee nuun jedha. Dubartiin kunis qaama ishee yogguu dhiqattu ni ilaale. Ishees ni hawwe. Maal godhe? Ni hawwe. Dubbiin Waaqayyo maal jedha? Hin hawwe. Maal hin godhe? Abboommi kurnan keessaa inni tokko maalidha? Maalidha? Hin hawwin. Hin hawwini jedheen. Hin hawwin. Hin hawwe. Otoo koo taate, otoon ishee wajjin bulee, otoon ishee wajjin ciisee jedheet hawwe Daawit. Akka hawwetti namni hin waamsise. Dubartii kanas eenyudhaatii jedheen. Ani haadha manaa Ooriyoonii jetteen. Haadha manaa eenyuti? Haadha manaa eenyuti? Haadha manaa Ooriyoonii. Gara mana isaattis waamsise. Ishee wajjinis akka ciistu godhe. Daawit mana isaa keessa dubartoonni baay'een utuu jiran, haadha manaa utuu qabu, ijoollee wanta biraa waan baay'ee utuu qabu, mana isaa keessatti garuu maal godhe? Dubartii abbaa manaa qabdu wajjin cubbuudhaan kufe. Dubartiin kunis guyyaa tokko booddee nama itti ergite. Maal jette? Yaa Daawit, yaa mooticha koo, yeroon si wajjin cubbuudhaan kufe sanatti maal ta'een ture? Garaatti naafee ture. Daa'ima garaa koottee siif ulfaa'eera jettee. Daawit kana dhaga'uu hin barbaanne, kana arguus hin barbaanne. Kanaaf maal gochuutti ka'e? Wanta akkanaa kana ilaaluus arguus waan hin hawwineef Ooriyoon waamsise. Eessa? Dirree waraanaati. Dirree waraanaati waamsise. Fiigaa dhufe Ooriyoon. Ooriyoon yogguu fiigaa dhufu dafii qaama kee dhiqadhu, miilla kee dhiqadhu, daadhii wayinii kana dhugi jedheen. Nyaadhu quufi jedheen. Kana booda Ooriyoon akkas jedhee deebiseef. Yaa mooticha koo Daawit, ani jedheen taabonni Tsiyoon kan jirtu dirree waraanaati. Dursaan ajajaa waraanaa Iyoob kan jiru dirree waraanaati. Ani akkamitti gammachuudhaan, ani akkamitti quufisaan quufeetoo machaa'eetoo haadha manaa koo wajjin sirreera ciisuun, daadhii wayinii dhugee machaa'uun, quufee buluun akkamitti naaf ta'a? Akkamitti naaf ta'a? Kanaaf hin nyaadhuus dhugees hin machaa'u, haadha manaa koo wajjinis hin ciisu. Argitanii? Daawit kana yoo dhaga'u amanuu hin dandeenye.
erga haadha manaa kee wajjin hin bulle ganamaan kaatee gara dirree waraanaatti deebitaati maal ta'i asuma bulii hin jenneen deemii buleedheen. Ooriyoon garuu dideet lafuma sana bule.